kanin gaafachuu sinin gaafachuu barbaade hiisaanii karne mucaa rabbiiti isatti ilma isaatti immoo hin amannu Allah tokkichatti amanna nuti jettu jechuudha. Ani kana sin jala taa'ee nan dhaggeeffadha yeroo shaada qabsiisan illee sin dhaggeeffadha. Kan mucaa isaati erga ta'ee isin immoo silamaa naan jettanii mucaa isaa miti naan jettan hin dhalchullee dhalatullee jettan immoo deebitanii jechuudha. Erga hin dhalchullee hin dhalatullee ta'e Allaan isa qofa erga ta'e maaliif malaayikoota kabajuun as keessatti barbaachise? Kan akka Hiisaa Muhammad maqaa isaanii hin beeku dhiifama karaa maqaa muslimaatiin kan barreeffamu maaliif kabajuun barbaachisa? As keessatti nama duudha miti maaf kabajan? Yookaan immoo maal moo iddoo kennitanii fi quraana nama kabajuu jechuun no quraana keessatti maaf akkamii baantan namoota rabbiin filate namoota gaggaariidha. Nama kabajuu jechuun fakkeenyaaf amma nam tokko doktora biyyi mootummaa Itoophiyaa ta'ee yoo kabaje maal rakkoo qaba kun? Nama kabajuu jechuun waaqessuu jechuudha miti siigaltee. Nama kabajuu jechuun waaqessuu jechuudha miti. Rabbiin ammoo hin dhalchu hin uuma malee. Isaan ammoo uumamaadha jennaan. Yesuus Kiristoos kan isin jettanii uumamaadha hin dhaggeeffatu sirriitti. Uumamaadha jennaan. Uumama Rabbiin uumee jenna. Abbaa malee uumee jennaan. Haadha qofarraa jechuudha. Dandeettii isaatiin uume. Erga uume ammoo nama filatamaadha. Namni kun qajeelummaa hojjetee waan gaarii hojjetee dhiigattee nama waan gaarii hojjete kamiyyuu nu biratti faarfamaadha. Saba kanaaf jecha namoota kanneen jaalanna. Malee waaqessuun isaan tokko isaaniitu hin kadhannullee irratti illee hirkannu waan akkana nu godhallee hin jennu. Tokko isaaniitu hin kadhannu. Jaalachuun ammoo namoota gaggaarii waan ta'aniif jecha. Jarri malaayikaallee miti namuma. Namuma du'u, nama nyaatu, nama dhugu hundi isaaniitu. Maryam illeen, Yesuus illeen, Nabi Muhammad illeen, Ibrahim illeen, Abrahaam illeen, Museen illeen akkasiin jettan jechuudha. Hundi isaaniitu warruma nyaata warruma dhugan. Garuu ammoo namoota rabbiif bulan, namoota rabbiif tole jedhu. Ati fakkeenyaaf mee gabaabsee waatiin jedha. Nama tokko nama rabbiin sodaatu yoo argite, nama cubbuu nu jenna. Nama cubbuu dhiisaa namaan jedhu wayiidhaa nama gorsu yoo argite hin jaalattamu hin jaalattu. Ni jaalattaa bara. Ni jaalatta ofii kan keetiyyuu ni jaalatta. Kanaafuu waan ni jaalatta. Inni kabajjallee nama rabbiitii jettee baruu nama rabbiitii. Inni nama akka kootii qullaa'eedhaan nama yaada isaa gaariitti qabudha. Nuti immoo kan itti amannu isa du'ee du'amoo ka'edha kan itti amanamu. Namni lafa kanarratti du'ee du'amoo ka'u immoo tokkoyyuu hin jiru. Gooftaa Yesuus malee. Maal du'anii du'amoo jechuun maal jechuudha? Erga du'eeti akkamiin du'amoo? Du'e jecha du'amoo akkamiin naan jettamaa? Namni du'e akkamiin du'amoo? Du'e jechuun du'atu isa moo'e. Hiisaan akka mirga abbaa isaa jiru hin beektanii isin? Mirga abbaa wanni abbaa jedhamuu fi wanni mirga jedhamu illee nu biratti akkasitti jiru. Akkasiin jedhe sanaan gaafii naa si geessee jira. Nu biratti akka jette kanatti hin jiru. Akkasiin jedhe akka mi'aata akka si galutti jechuudha. Nam tokko erga du'eeti du'atu isa moo'e moo isatu du'a moo'e? Erga inni du'e. Du'a moo'e. Akkami du'a moo'e? Du'e jettee akkami du'a moo'e? Nam du'a moo'e jechuun du'uu dhiisee jechuudha. Iddoo mamma dubbifattan sanarratti iyyuu nagarreema iddoo mamma Maatiyoos Luqaas jettanii fudhattan kana keessatti abuu maasfaadha sinillee jirtanii waa'ee awwaalcha du'aa kan gooftaa Yesuus irratti eenyutu argee kan jedhu fa'aa fudhatanii turan. Isaaniyyuu beeku macaafa keessa beeku hundumti isaaniiyyuu. Anillee ni numa beekaa akka danda'ame tokko wannan siin jedhe du'a moo'e hogguu jettu mee akkamitti sii galesi? Macaafa keessatti akkuma macaafni keessan jedhutu warruman du'e jedhu macaafni keessan hedduun isaadha du'e Yesuus du'e jedheetiin dubbataami. Warruman du'e jedhu san Waaqayyotu du'aa isa kaasee jedha. Waaqayyotu humna isaatiin du'aa isa kaasee jedha. Maal jedha inumaa Phaawulos hogguu dubbatu Qorontos lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 deebitee ilaaluu dandeessa amma kana bantee. Inni dadhabbii isaatiin du'ee jira rarraafamee jedha. Dadhabaa waan ta'eef rarraafamee jedha. Malee moo'eetii miti namni moo'e tokko namni du'a moo'e akkamitti rarraafama? Dadhabbii isaatiin rarraafamee humna Waaqayyootiin kaafamee jedha. Tole egaa akkuma isin galetti fudhadhaa isinillee kan akkuma naa galetti fudhadhaa. Sin gaafachuu danda'a miti gaaffii kan keessan irraati. Gaafachuu dandeessaa garuu bakka sanatti waan akkasii jechuu barbaada malee. Tole. Wanti isin jechuu barbaadu suni Yesuus Kiristoos yaa abbaa xoofoo dhiphinaa kanarra dabarsinee kadhatee jira moo kadhatee hin jiru?
Abbaasaa kadhatee jira. Okay. Abbaan isaa isaaf awwaate mun awwaanne akka jettutti. Awwaateera. Xoofoo dhiphina sara dabarseera. Akka mo'atutti meera. Mo'atu miti irra dabarsii jedhe. Xoofoon dhiphina sun maalidha? Yaa xoofoon dhiphina narra dabarsii jechuun akkan dandamadhee irra darbuudhaaf akka gufeen argamneedhaaf. Akkan duune jechuudhaami. Akkan duune jechuudha. Waaqayyo abbaan isaaf awwaatee jira akkan duune san kan inni kadhate san. Awwaatee fiitu yeroo du'etti isa moosise. Awwaatee fi yeroo du'etti isa moosise. Yaa. Sirri barsiif galee jira wanni isin jettan. Ati xoofoo du'aa xoofoo kana narra dabarsii jedhee kadhatee abbaasaa jettani miti. Macaafni akkas jedha xoofoo jechuun kun du'a. Xoofoo ani irraa dhuguudhaaf deemu kana akka ani irraa dhugne na godhii jedhe akka narra dabarsii jedhe. Xoofoon sun ammoo rakkinnaa fi du'a yeroo sanitti deemaatiin jiru. Kadhatee nuti isaaf awwaatame rabbiin isa ajjeefne jenna. Ati ammoo isaaf awwaatame jette garuu ammoo rabbiin isa ajjeesee jedhe. Akkamitti hiiktee sana? Narra dabarsii kan jedhamuudhaa fi akkan dandamadhe amma fakkeenyaaf rakkachuun hin jiru amma nam tokko yoo otuma hojjetatuuti waan tokkotti yeroo milkaa'uu dadhabu akka amma immoo chaansii yookaan immoo bara dhufutti yeroo milkaa'uu hin jiru dhalli namaa jechuudha. Maaliif wal fakkaata? Akkuma kana narra dabarsii jechuun isaati akka mo'adhuudhaaf na gargaari jechuudha. Akka du'a moo akka du'a hin duune jechuudha moo akka du'u jechuudha? Akka mo'adhuudhaaf akka mo'adhuudhaaf na gargaari jechuudha. Narra dabarsii jechuun na gargaari. Akkasii jedhu macaafa keessatti akkasii miti maal afaan Oromoodhaan haa eegtamu. Akka xoofoo kana akka narraa dhuge. Narra dabarsii jechuuni. Maal waan mul'ataadha? An keenya afaan Arabiffaatiin hin barroofne afaan Arabiffaatiin an keessa nama iddoo afaan Oromootiin taanetti afaan Arabiffaatiin dubbise ammaane. Ana afaan Arabiffaatiin dubbisnee baranii akkuma jiiko. Afaan Arabiffaatiin miti kan dubbise. Xoofoo kana narra dabarsii jechuun amma meeqatti hiikamuu danda'a afaan Oromoomaan? Dirqama achi keessaatiin kan ta'etti ammoo akka dhaloota. Xoofoo irraa dhuguudhaaf deemu kana mee irratti deemame yeroo sana. Xoofoo ani irraa dhuguudhaaf deemu kana yoo hin dandamate ati narraa fuudhii jechuudha jechuudha. Na ajjeesi jechuudha moo akkana kan hin du'e na godhi jechuudha. Amma maaliif achitti gaaffii sirrii ta'e du'a ka'uunsaayyuu beekamaadha miti barreeffameera miti isa maaf nama darbee. Tole bira dabri isa kana bira dabarra. Yaa. Wai bira dabarra bira si adam bira dabarra. Tole Yesuus Kiristoosii wai yeroo takka bakka waan jedhu jira siin jedhe bakka kanatti. Akkasiin jedhe Yesuus Kiristoosii Yohaannis boqonnaa 16 irratti gaafa dubbatu barattoota isaati. Isin yeroon ana dhiiftaniiti gara mana keessanitti baqattaniin dhufa ammayyuu ga'eera. Garuu an kophaa koo miti. Abbaatu ana wajjin jira jedhe. Abbaatu ana wajjin jira jedhe. Akkana miti. Ani kophaa koo miti abbaan ana wajjin jira jedhe Yesuus. Isin na dhiiftanii baqattanii yeroo isin na dhiiftanii baqattan san ani kophaa koo miti abbaan ana wajjin jira jedhe. Duukaa buutota isaatiin jedhe. Okay, abbaan ana wajjin jira hogguu jedhu dhuguma dubbate moo ni sobe? Abbaan na wajjin jira jechuusaa maaf soba? Maaf soba? Maal naa godha jechuudha abbaan maal naaf godha jechuudha. Abbaan ana wajjin jira jechuun nan gatu du'atti nan dhiisu jechuudha moo du'atti nan dhiisu jechuudha moo du'aan nan dhiisa jechuudha. Digrisaa.
maali isin otoo mucaan keessanii hallayyaa fi lafiitti jiraate itti dabarsitanii otoo isheen hin beekin itti deemteen gadhiistu hallayyaa sana hin kennitanii miti. Wakuma exactly akkuma jette kana bakka bitta akhiida kara bideetu sana amma kun dubbii sigal ittiin dhiisu anama mucaa kiyya ittiin dhiisu mucaa kiyya dhiisu obboleessa kiyya dhiisu hallayyaa ittiin dhiisu amma osoo akka namni ajjeesuuf illee ittiin dhiisu kanaafuu abbaan na wajjin jira jechuun akka namni na ajjeesu ni dhiisa jechuudha moo narraa dhoowwa jechuudha. Narraa dhoowwa jechuudha. Okay kanaafuu kun akkasuma wanni nuti itti amanu. Waaqayyo namoota isa ajjeesuuf kaanii jedhan rabbiin isarra dhoowwee jira jechuudha. Waan hundumayyuu bu'aa bahii hundumayyuu dandahee irra dabarsee du'a mo'atee ka'eera ni beektu. Irra dabarsee macaafarraa dubbifachaa oolu akka namni isa ajjeesu hin dandeenye godhaa jettee miti amma. Tole amma ela silittiin himaan eeyyee amma maaliidhaaf isin guddataniirtu mitiire abbaa keessan bira jirtan garuu otoo abbaan keessan sin bira jiraateeti isin kenna yookaas immoo otoo amma fakkeenyaaf kana dhagaheeti lafa jiranitti yoo danda'an dhufuu danda'u mitiire lafa jirtanitti dhufanii sin oolchuu danda'u amma sanarratti immoo wanti yaadame sin qaqqabuu danda'a. Amma rabbiin namarraa fagoo hin jiru abbaan ana wajjin jira jedhe gaa Yesuus. Allahan yookaan hiisaa yookaan gooftaa Yesuus kan dhufee fi fakkeenya nuuf ta'uudhaaf malee abbaan akka fakkeenya kan nuuf ta'uudhaaf gad erge sanaadhaaf akka inni mo'atu waan beekuudhaaf inni immoo waaqayyoodhaan kadhate. Okay. Eessarra jira Yesuus fakkeenya haa ta'uudhaaf kan jedhu. Barsiisaa ture biyya lafaarra deddeebi'ee fakkeenyummaadhaan ni barsiisuu isaan beektanii isin du'e maaf jettu nama maaf jettu. Eessarra jira. Nama maaf jettanii. Eessarra jira Yesuus. Eessarratti argitanii nama jettanii. Eessarratti argitanii nama jettan. Yesuus ani nama jedhe. Ani nama jedhe Yesuus dubbate. Yesuus ani nama jedhe dubbate Yesuus. Yen bifuma namummaa sanaati yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa ture. Fakkeenyaaf kan jedhu sana eessaa fidde ati? Fakkeenyaaf kan jedhu eessaa fidde? Fakkeenyaaf akka dhufee Yesuus kan jedhu eessaa fidde jedhe. Akka ati fakkeenya godhattuuf kan jedhu sana eessaa fidde? Eessarra jira? Akka isiniif galutti hin dubbatte ka fakkeenya. Yesuus fakkeenyaaf dhufee kan jedhu eessarra jira siin jedhe? Ela dhugaa waaqayyooti beekaadhumaadhaaf nama amansiisuudhumaaf yookaan immoo sirrii miti jettanii mati deemtu malee macaafa dhibbatti beektu ammasin ani immoo gaaffii keessa macaafa ni beekna eessarra jira siin jedhe dhayyee eessarra jira kana qofa na deebisi gaafadhu maaltu Yesuus fakkeenyaaf dhufee kan jedhu eessarra jira Yesuus fakkeenyummaadhaaf akka dhufeemu eessarra jira wanti maal gidiraa biyya lafaarratti argee du'atti dabarfamee kennamuunsaa hin beektaniis? Akkana sin gaafanne fakkeenyummaadhaaf dhufee kan jedhu eessarra jira macaafa keessa? Nuun nu barsiisuudhaaf dhufe warra kansaa ta'e warra shattamanate. Ani waan barsiisuudhaaf si gaafadhe fakkeenyummaadhaaf dhufee kan jettu sun eessarra jira? Fakkeenya jechuun barsiisuudha. Fakkeenya jechuun barsiisuudha. Barsiisummaan immoo nuun barsiisuudha. Barsiisuu jechuun afaan hin dubbatuudha bara. Afaan hin dubbatanii barsiisanii. Barsiifni afaan hin dubbatanii akkana godhaa akkas godhaa jedhanii barsiisan malee ani du'aa jira kun akka kiyya kana du'aa maal barsiisus yoo Yesuus bakka fakkeenyummaaf dhufee jiraate ati maan duudhe irraa ammasillee jira raafna haadha fuunee maskala qopheeffadhu sirriitti Yesuus du'ee barsiisuu yoo dhufee jiraate maaf nararraas ture inni akkanaaf ture ani amma naaf mugguuta kan jedhu iyyuu macaafa keenya keessa hin jiru asi mugguutuudhaaf miti garuu waanuma jiru walitti dubbachuudhaa miti ani immoo gaaffii tokko sin gaafadhaani yoo fedha keessan ta'e. Ayyee gaafadhu. Ishini yeroo amma fakkeenyaadhaaf
namni salaatu yeroo salaata keessa salaatanii bitattis mirgattis maaliif jettan? bitatti mirgattis assalaamu alaykum wa rahmatullahi jenna. Nageenya Allah hidhaa isinirraa jiraatu rahmanni isaallee. Okay, yoo jettanis quraana keessan irra jira. Bitattis mirgattis jedha kan jedhu quraana keessan irra jira kun. Aywa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bas quraana qofaa miti bannuti. warra komentii keessanii arraba sassaabadhaadha akkasitti nama amansiistu dhugaan isaan jedhanii amma nama nama meeqa dandeessa warra komentii illee hin karakarta alallee hin karakarta waa meeqa dandeessa duuba mee akkamsi goona kan keessanii jaateedhaaf arraba isaanii sirreeffatanii siim dhuga maal akkasitti nama gorsaa reenu gaafis hin gaafachaa hin jira. Araga bide siin jedhaniisa? Achi jira fakkaata tokkotti. Araga bide siin jedhelle gaariima. Araga bide beektu reeti? Araga bide beektu takka? Dhugdanii beektu isin? Nama dhugu argee beeka. Anillee akkuma keessan. Hin dhugne takka? Maaliif an dhugamma? An keessan illee maaliif hin dhugne takkaayyuu? Ayyee gara deebi'ee amma sanuma wanna jechuudhaafi. Akkasiidha wanni nuti beektee islaamummaa keessatti Quraanni kitaaba dimshaashaati. Kitaaba dimshaashaa jechuun Quraanni fakkeenya salaataa jedhaa maal baradhaa jedhaa waan akkana godhaa waan akkasii godhaa jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aala nutti ibsa isaa irra caalaa ammoo Nabi Muhammad alayhi salaam Nabi Muhammad ibsi jedhee Quraana keessatti suuraa 15 keessatti ogguu dubbatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkana jedha sigaltee waanzalnaa ilayka dhikra Quraana kanatti buufnee jirra litubayyina linnaas ana maaf ibsituuf jedha Nabi Muhammad ila kan ibsu tokko addaan baasee jechuudha. Akkaataa salaataadha Quraana keessa qofaa miti hadiisa irra jira. Hadiisni Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ibsa jechuudha. Ibsa Quraanaati. Quraanni ammoo salaataa jedhee jira. Salaata kana salaata jedheen dubbata. Garuu akkaataa itti salaannu waan jennu waan dubbannu ammoo Nabi Muhammadiin ibsi jedhee. Kana ajajallee Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam Quraana hundi isaatu Nabi Muhammad irraa dhufe. Nabi Muhammad alayhi salaam nu barsiisanii jiran akkaataa itti salaatu. Sababa kanaaf jecha nuti garanatti illee ilaallee salaama baafannaa jechuudha. Akkasitti salaama karaa. Okay, kan isaaniin amantanii kan isa maaf hin amantanii isin? Ajaja hiisaa isiniin jiru maal? Ajaja hiisaan nuun jedhu yoo nuti dhufe maal yoom dinnee beekna. Amma fakkeenyaaf ajaja inni isiniin jedheetiin hin sagaddan. Gara bitattis gara mirgatti illee jettanii malee waaqa isa Allah isa tokkichaa isa inni isiniin jeemiti jechuudha. Erga akkas ta'eeti immoo maaf hin sagaddani kan isaatiin illee maqaa isaatiin illee maaf hin sagaddan. Dhageetti mucatti. Dhagaa hojjetta gobaji koo. Sinin dhagaa dhugaa sirriitti. Aywa sirriitti na dhageeffadhu. Sirriitti na dhageeffadhu aywa. Akkasiin jedhee. Nuti kan salaannuu fi kan sagannuuf Rabbii tokkicha qofa eenyuuf illee sagannu Nabi Muhammadiif kan sagannu. Akkaataa itti sagannu ammoo Rabbitu Nabi Muhammadin barsiisaa jedhe. Nabi Muhammadin barsiisii jedhe. Nuun ammoo maal nuun jedhe Rabbiin digaltee ma ataakum rasuulu fakhuduu waan Nabi Muhammad isiniif kenne barsiisa isaa ajaja isaadha guutuu fudhadhaa hojjedhaa jedha. Wama ataakum rasuulu fakhuduu wama nahaakum anhu fanta'u. Waan inni irraa isin dhoowwe irraa immoo dhoowwamaa nuun jedha. Digaltee waan ergamaan Nabi Muhammad isinitti dubbate fudhadhaa Rabbitu nuun jedha. Nabi Muhammad immoo barsiisaadha. Isaanillee ni sagadanii akkuma keenya sagadanii akkaataa sagadaadhaan nu barsiisan. Salluu kama ra'aytumuuni nusalli jedhan. Akka an sagadu kanatti sagadaa jedhan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Digaltee akka an sagadu kanatti sagadaa jedhanii nu barsiisan waan biraatiif miti. Okay, kan hiisaa achi keessatti hin barroofne jechuudha akkaataatti sagaddan yookaan immoo qajeelaa ni jira kan hiisaallee. Maal jettani kan hiisaa? Hiisaan maali? Akkaataan sagada saamu. Akkaataan sagada isaa maal godhan isaa sagada eebalu sagada qaba.
Ha? Maal jettan? Sagaleen isaanii jira asin bira. Na biraati moo isaan biraati? Ebaluu kan ebaluutii miti. Ye maaliif kan saabichaa sin barsiisire inni iyyuu nama inni iyyuu du'ee jira miti jiraare inni du'ee jira miti innillee. Sagaleen kee jira jamaa. Ni jira amma deebitanii jirtu. Amma deebee jira? Deebitanii jirtu sirriitti. Akkasiidha. Ciisaan alayhi salaam warra duraaniiti saba Israa'eliif ergame malee haala bukkuu duraanii miti. Duraan ergame nabi Muhammad ammoo boodaan dhufa. Nabiyyi ati kan hordofuu qabdu nabiyyi boodaan dhufe barsiisaa isaati malee. Fakkeenyaaf amma Yesuus yeroo dhufetti Yahudonni Museetti ni amanu. Sagaleen isaanii babbada takka takka. Asin jirtanii uummata. Abu Maasfaa, Abdiifaa, Emi Amaan. Raftani ka dhugaa waaqaati. Maqaa Yesuusiin uummanni hin bade moo akkamii hirribaffatee badee gooftaa Yesuus. Anumti siniilee. Namni hojiitu biizii taatan ta'a beeka. isaan tun gaal kan isaan biraati. Ustaazni akkuma jee karaan deemu jira jee waan karaa deemu jiruu fi intarneetiin isaa bilbilli isaa intarneetiin isaa bakka bakkatti waan bahuu fi ni deebi'e inshaallah obsi. Maatiin naan deebistanii isin intarneetii miti barsiisaa miti. Ani warri mana hawaasin jirtan malee amma barsiisaa. Okay, warri mana hawaasin jirani. Akka seera keenyaatti ustaaziin tokko gaafa si waliin haasawaa jiru namni biraa si waliin haasawa. Tokkichuma sanis si wajjin haasawa yoo san akkata isaa bee yoo san ustaaziin san nama biraatti dabarsee bee namni san si waliin haasawa okay? Tole warri komentii immoo lallabadhu naan jedhu. No lallabachuu yoo naawwate yoo gaaffii hin taane naaf illee wal gaafachuu ni dandeenya yoo gaaffii hin taane. Yoo gaaffii hin taane. Yoo jechuun yoo gaaffii ustaaziin amma si dhufuu eeggatteen ani immoo gaaffii tokko si gaafachuu fana. Tole ana gaafattu anaaf gaaffii makana naa deebisa. Mirgattis bitattis jettanii qajeelfama isa namni jedhe sanarraa fudhattaniitu. Haniisa maalumaaf as keessatti dhibeedhaani maalumaaf maqaasaa. Okay. Si deebisan ustaazotiin si deebisanii dhufan ustaazotiin ni dhufanii gaafa yeroo argatan gaafa carraa argatanii gaafa intarneetii isaanii sirraa'e ustaaziin ni deebi'anii si deebisan rakkatu. Gartee immoo ustaaziin akkatti naamusaan nama faana haasa'u garteemi sirri si deebisan inshaallah. Obsi ani immoo gaaffii tokko si gaafachuu barbaada. Maal akka ofii keeyyuun beektu akkamitti immoo na gaafatta? Moo akkasumaan? Okay, si na gaafadhu. Akkanumaan waa'uma kiristaanaa kanarraa waan na dhibee yoo jiraate waan jiruufi. Anillee barsiisaa miti garuu ammuma danda'e yoon beeka siin deebisaani. Akkasiin beeku jechuun mallattoo hayyummaati. Yoon beeka siin Gaaffii kanan beeku nama biraa gaafadhu jechuun dhugaa rabbi abshaalummaadhaa hayyummaadhaa beekumsa ibsa. Oduun beekne garuu deebisuudhaaf yaaluun rakkoo qaba. Akkas amma wanni na dhibee tokko yoo jiraate macaafa qulqulluutti guutumaa guutuun ni amantaa? Maaliif nama nuree macaafa kooti yoo maal jechaa jirtu isa amaneen jira naaf ta'ee jira natti tolee jira. Galatoo
Galato. Nama booda gaayooni nama waa takka seeqanne waan macaafni joosannoo nafaan ajiyoon sinjee akka jechuun hin qaanfanne jechuufi asumaan sinjaa. Fakkeenyaaf macaafa keessatti Yesuus Kiristoos amma gaaffii nama dhibbi jecha fuullee sin gaafatu kiristaanummaan amantiidhaa sin hin jiru because amantiin kiristaan. Yoo macaafa keessa hin jiru sin gaafatu sana. Maaliif macaafa keessa hin jiru? Kiristaanummaan amantiidha kan jiru macaafa keessa ni jira. Kiristaanni amantiidha kan jedhu. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf ati kiristaanaa miti? Kiristaana jechuun amanattuu gooftaa Yesuus bakka foormulaa biraan qabu amanadheen jira gooftaa Yesuusiin. Abbaa koo godhadheen jira. Ati amantaan kee maali? Amantaan koo? Amanattuu gooftaa Yesuusi. Kiristaanaa miti taami? Amanattuu gooftaa Yesuusi. Okay. Kiristaana jeengaam booda, okay? Amanattuun gooftaa Yesuus maal jedhama sila? Duuka buutuu Yesuus Kiristoos jechuudha mi? Duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Okay. Warri amma gaas keessatti ani kiristaana ortodoksii ta'e maal takka eegan hin jiru duuka buutuu Yesuus Kiristoos qofa ofii jettu, okay? Okay, Yesuus Kiristoos. Kiristaana jechuun duukaa buutuu gooftaa Yesuus jechuudha malee foormulaa waa tokko illee hin qabu kuni waan mataa nama dhukkubsu hin jiru. Okay, Yesuus Kiristoos kiristaanummaa barsiisee jira? Yesuus Kiristoos kiristaanummaa barsiisee jira? Duukaa buutoota isaa barsiiseera. Okay, kiristaana ta'a jeeni jira? Duukaa buutota koo ta'a jechuun maal jechuudha? Duukaa buutota jechuun akkoo kiristaana jechuudha. Gooftaa Yesuusii warra amanatu. Okay, ana kanarraa dhimman qabu rafoon qabu kanarraa dhimman qabu kana si gaafachuu fi miti. Yesuus Kiristoos waaqa jetteetti amantaa? Yesuus Kiristoosiin waaqa jettaa moo gooftaa jettaa? Waaqas jechuun an danda'a gooftaas jechuun an danda'a maal namni gooftaa jedhamaa miti? Okay, Yesuus Kiristoos. Lamaan isaayyuu naaf ta'a. Yesuus Kiristoos waaqa naan jaajee jira? Na waaqessa ajee jira Yesuus Kiristoos. Eeyyee ana malee gara abbaatti eenyuyyuu galuu akka hin dandeenye kaa'ee. Sanniin beeku. Qaal baqaal ana